eenyu Jawaar akka ta'e argitanii madda. Jawaar maal eenyu akka ta'e. Waan Mustafaa waggaa torban kana Jawaar iyyaa ba'eef argitanii adda. Mee namni amma achi waa'ee Jawaar Mahammad nama siyaasaati yookaan beeka ittanii dubbataniin. Laal namni yeroo kasaare yeroo qullattafe yeroo salphate gaddeebi'ee daaraa haraa jechuudha. Gabbu'ee daaraa haraa. Kanaaf yeroo dheeraa isinitti iyyaa ba'e Mustafaan. Kanaaf yeroo dheeraa Jawaar maa Jawaar jetta paarsanaalii jedha gariin nama. Adda gabbu'ee maal jedhe? Ada gabbu'ee maal jedhe? Abbichuu fa'aan kophee haa taa'ee jedhe. Kaaniin doolara maalii baatee deemi? Laal eessatti deebi'an beeytanii? Waan ijoolleen TikTok gubbatti hadha katabuu saalfattu. Ijoolleen daa'imman katabuu osoo ijoolleen namni waan sadii ebalu karee kophee ebaluu arraabaa ture yoo jedhu akkam tapheettani namni yeroo gabbu'ee just lafa jallitee daaraa ta'e achi gad dabre maal goobettani daaraa beektus daaraa bubbee onna awwaarachuu dhukkeen fuula balleessitii wayaa jalaa balleessitii namni argi maal ta'e maraatee jedha maal ta'e maraatee is crazy maaltu dhufe baga nagaa dhufte jaalakee jaalbantii leenca namaa naa baga dhufte waan jawween ta'e dhageette jaalbantii fuufaa leenca namaa jagna ija barbada namni faarsan faarfamaan rabbi nama akka jaalbantii kana faasila. Warri Jawaar Mahammadii sirba baaftanoo akkam taatanadha. Maal jenne jedhan Mustafaan maal isiniin jedhe? Qeerransa eegeen qabanii qaban gadi hin dhiisanii jenne. Jawaar nu ajjeesuuf duree nurra ijaaree maqaa nu balleessuuf waa mara deemaami. Wii armaan dhiira bannullee ilma namaatii bara. Oromoo diqqeessuu salphisuu, jeneraala keenya salphisuu diqqeessuu, ministeerota keenya xiqqeessuu salphisuu, paartii badhaadhinnaa kan Oromoos maxxansee Oromoon zabana Oromoo Itoophiyaan badde jedhee maqaa nu balleessuu deemaami harka ufiitiin dhaqee salphinnaaf diqqeenna isaa katabate Jawaar Mahammadaadha. Ufii dhaqee jechuudha namni argin dhaqaa peeji Jawaar dhaqaa dubbisa. Namni biyya jijjiira. Namoota jala deemu kana mooralii isaanii tiksee ufillee tiksee uful fuudha jennee eegnu gabbu'ee gadi gabbu'ee bar gadi. Kophee baluu arraabaa maaliyyoo godhaa? Jaalbantiin kubaan islaayin affeeraan danda'u doktora dhoorkee miidiyaarra dhiyaachuu hin danda'u. Osoo jaalbantiin kan siyaasa dhiyaatu jaalbantii malee dubbadhaa islaayin. Dhagayaa jiran. Bara yeroo dheeraa wanni waa dubbannu maal beektuusi? Ammoo rabbii haa kana dubbise alhamdulillah rabbil aalamiin anaa hin bare jabinna kiyya beekumsa kiyyaa miti. Rabbii beekumsa dandeettii muuxannoo siyaasa tanaa naa kenne faaruun ta rabbii jechuudha. Qotanii nu awwaaluu wanni dalagamee hin jiru ilmaan Oromoo irratti. Gareen Jawaar Mahammad magaalaa Finfinnee kana keessatti bakka ittiin ajjeestu na barbaaddi guyyaarra warri mootummaa kee jiru. Nadhaa gatte mara. Isni galee inshallah yookaan arguuna jalaa kaasuutti dhaqee hoggana jira kan dhaadate maal jettadha jedhaan inshallah. Warri gartee Jawaarii qotee hangoffiduu guddisuu guyyaa tokko Jawaariin ol baasanii nu dhaadachuu gartee nu ajjeesuuf warra gurguddaa jiru bara Jawaar kana guyyaa takka fidanii ol baasanii bakkoo gubbaa fidanii wal ijaaraa jiranii bara. Ilmaan sikkoo mandoo kana keessatti illee warra daaraa haadhaa jiru jira gamma warra daaraa dhugarte. Akkuma Jawaar kana daaraa haadhaa jiran maqaa ilmaan Arsiitiin. Ilmaan sikkoo mandoo jagna qabdi, hayyuu qabdi, beekaa qabdi, Arsii maqaan balleessina. Arsii Jawaaritti herreeguun Arsii qotanii awwaalu ilmaan sikkoo mandoo jechuudha. Arsiin jagna. Toltu loltus hayyummattis hundattu. Dalgan deemtu kana. Jettee biraan dheettu luqqifattee qoratti hin deeffattu ilmaan sikkoo mandoo luqqiftu ni luqqifti mataallee sirraa buqqifti jechuudha toltullee ni tolti hammaattullee akkasuma jechuudha wanni waggaa meeqa morman nuu bar
waan arsiin fakkaanne ilma sikkoo mandoon fakkaanne fiddanii ittiin mataa nu nyaatanii hadha gartee nullee salphistanii silaa osoo hadha alhamdulillah rabbi haa qanu dubbise. Deengadda ijoollee biyya Arabaa Dr. Abiy Ahmediitu ijaaree nuun jedhe harkaa dhoofne akka dhiiratti. Hadha gara deebu dhabee haga Mustafaan jirtu waan takka barreessee na jaajalaan baatu ijoolleen ati ergitellee kasaartee lixxe. Ijoolleen inni nutti ergellee bar namni narratti ijaareen hin jiru. From Professor Dr. Ammaari dhufee as dhufuu hin danda'u hadha Mustafaa dura dhufee akka taa'een dubbanne jecha takka naa deebisuu hin danda'u. Gareen inni ijaarellee jecha takka gocha takka godhuu hin dandeetu garuu wanni dalagamaaru maali beektanis wanni dagama ilmaan Oromoo na uffolchaati. Ilmaan sikkoo mandoo ilmaan arsii kana salphisanii maqaa isaatiin paartii siyaasaa keessaallee mootummaa keessatti illee akka bakka hin qabneef dalaga inni illee ni beeka jechuudha akka waan takka fiduu hin dandeenye. Warri maqaa Jawaar Mahaammadiin sa'a 24 lafa dhiittan ammoo nagaa jagna itti dhabne biyya tana nadhii gammadaa itti dhabne tokkochi isaa dhugaa dhiisaa kuma agarsiisanii laakkaa'uun silaa hin dandeenya. Tokkochi jaalladhii gammada rabbi jannataan isa haa qananiisu jag isa tokkochaaf Jawaar gaafni inni nyaatame gaafni inni ilmaan sikkoo mandoo qotee awwaale gaaf kan beektaniisi gaafa Brigadier General Kamaal Galchuu nyaate jechuudha. Qunnaa namaa safaranii safaramuun hin oolu. Ani haga nama Brigadier General Kamaal Galchuu na gube biddana qabeen qabuun. Brigadier General Kamaal Galchuudha jagna nu qabnu Itoophiyaa illee qabdu jechuudha. Ayyibaallee nyaatee taabbichuun nu deebise. Hedduu namaattu namni keenya mataan cabe. Jagna hedduu beekaa hedduu hayyuu hedduu ka biyyaallee bu'aa buusu hedduu Jawaarii ulee udaan tutte godhe. Maqaa Jawaar Mahaammad ulee udaan tutte ta'e ulee udaan tutte namni hin qabatu. Ulee udaan tutte namni hin qabatu maali? Dogongorsee namoonni hedduun ijaabbichuu keessa seenee garte. Ija ilmaan Oromoo keessa seenee gariin namaa ka biyyiti abdattu ka bakka guddaan eegan ka waan seenaa gurdoo dalan osoo ilmaan sikkoo mandoo Jawaar qoodee akkana dibaa hin daruun akkana gochoo baate hadha asin jirtu Itoophiyaan. Ummanni arsii ilmaan sikkoo mandoo Oromoo keessaa ummata guddaadha. Yoo xiqqaate miiliyoona 30 ol ummanni arsii qofti. Baaleef diidaatti arsiin gamaa gamanaa jechuudha baalee fi ummanni baaleetiif arsii gamanaa olii yoo deebifne yoo xiqqaate miiliyoona 30 yoo xiqqeessan ummata jagna achi bira abbaa qabsoo tanaati abbaa haqa tanaa dhugaa tanaati ummata lolee lolchiise ummata seenaa gugurdaa qabu ummata jagnoowwan laakkuufnee nu finne gartee qabu jechuudha. Lafti isaa qabeenya qabdi. Ummanni isaa hayyuudha. Teessumni lafa wanni hundu istiraateejii waliin dhaabbatee bar ummata garga'u kana ka ofirraa eegaa turan. Namni akka Oromootti Oromoo keessaa dhufee waa godhanii eegaa turan ilmaan sikkoo mandoo ture jechuudha. Jawaar tokkochaan dhufanii qotanii nu awwaalan. Mul'ii gad qotanii boolla keessa nu dhaaban jechuudha. Kanaaf ganda keenya yeroo waa galan mara Shaashamanni arsii lixaatu gartee arsii jidduma kana gartee balaan dhaabbatte jechuudha. Hacaaluun du'e balaan ka'e ganana ka'e ganda silaa Hacaaluun irraa du'e Oromiyaan tuwwan nagaa qabdi. Kabbabush ni kabbaban jedhe Oromoon tuwwan nagaa qabdi bakki balaan itti galte ganduma keenyaa jechuudha. Baalee dhaquu dadhaban silaa isaan aga baalee gadi fullaasanii gaditti. Kaamoo kootaa walitti himna. Wanna faranjiin jette dibaayidin daruur qoodanii bituun jedhan suni jimmaan kuulloo jedhanii nuun qara Somaalee nuun jedhanii hadha Somaalummaa saniin dadhaban jechuun danda'an abbaan malaa abbichuun akka isaan Somaalee nuun hin jenne gadhaqee uummata baaleetiin marraa meeqa deebi'ee qabsoo kalee isinitti faajjan diina keessan kalee gartee umbiitti qabsooftan diina dhaabbataa iddaan buqqifne kan dhufe galchine amma achi seenaa gartee jenaa lu'aa guutuu maal jenaa ol kaatii dalagaa jeenaa abbichuun keekee jedhee lafa bu'an osoo abbichuun baaliyyoo dhaqee akkas gochoo baate Somaalee nuun jaan hadhallee bakki isaan Somaalee jaarsii gamanaatiin Somaalee jechuun danda'anii bara
bakki isaan Somaalee jedhanii sana abbichuun dhaqee Oromummaa maddii olaa buutuu qaba bakki ummaan seenaa Oromootu achiimi qabgodhee harkaa gartee dhoqqee keessa harkaa dhaabe. Maal godharree amma waan danda'an dalaganii baalee gadhaquu hin dandeenye balaa itti bu'aa. Asitti arsii lixaatiif arsii bahaa kana keessatti keessaayyuu gamanas naannoo arba guuguu kanaa fi jidduulee gartee asiin haga harargee gad dhaabbatutti bobaa kana naannoo as Shaashamannee irraa kaasanii osoo Shaashamannee as dudda Zuwaay kanaa fi karaa Cilaaloof gartee akkasii gad dhaabanii walitti dhaabaniiti naannoo kana arbaguu kana beektanii waan jiru warra kaan illee jira barruu Jawaarii. Amma yeroo gadi dhiifa ballee naa godha obbo Jawaarii kana yeroo gadi ani yoonni shakku rabbiin na hadiisu yeroo inni dhummuggaa jiru. Mee artistiin Oromoo illee of eeggadha karaa kana dhaamsa isin dhaamaan waan gariin jarjarina. Wanna garii osoo jarjaruu baanne bareeddu artistii ho'iitiif himu jira. Abba artistii hin beektan na beekta. Kaama sirba baafte. Yeroo garii yartuun hin godhina. Yeroo garii yartuun hin godhina agartee uummata waan akka hin qabne seenaa hin qabne. Seenaa rarraatu wayi namoota akkanaa kan osoo eenyummaa namoota kanaan argini osoo hin argin dhiira akkanaan hin faarsan jedhan akkanumaan waan garii mee ilaalladha artistoonni illee dhuga barreessanii isin kennanii nama walaloo baasuu isin kenna hin jarjarina. Jagna mee qabna goota meeqa qabna ka ittiin dhaadanu ka qoma ittiin dhaadnu ka Oromoon gartee qoma dhaattee jagna kiyya jettee ittiin waan feete akka feete kalolee lolchiisee lallafa dhiiraa dhaqee. Jagna biyyarraan dheessin hedduu qabnaa akka Oromootti kutaa Oromiyaa kana keessa godhatte bar jagnoota tokkochi nama gartee miiliyoona ga'uu qabna bar seenaa isaan dalagallee yoo nu ilaala namoota osoo karaa deeman lafa badan lafti itti dhiite waan hin dandeenye jedhanii waan hin beekne ni beekne jedhanii waan hin goone ni goona jedhanii warra dhoqqee seenee dhoqqee keessatti hafe kanneen fuutanii waliin rakkatinaa. New generation dardara wannan siidhaa hunda gahe yeroo teknooloojiiti dubbisi qoran salphatti argattan guyyaa takka keessatti guyyaa lama sadii sirraan fudhatu guyyaa gam lama sadii keessatti sarchi gootee waa mala argattaa jechuudha eenyu Mustafaa yoo jette na argattan background yoo deebite easy Mustafaan as gubbaa iyyuu kun eenyu yoo bar komantii gabbarreessite warra raboota udhame nama gartee barreessite mee akkamis seenaa isaa akkamii beektayye kan raballee seeni barinni akkas illee okay kootu mee social media irra waliin dhanna isallee finna jedhi itti nanaffidi barsan gabaabdu adda TikTok jira maali jira namoota as dhufnee akka Mustafaa kanas gubbaa waa cammu kanni isin jedha warra as bayee kallattiidhaan ummata dalan akkas goona jenne kana yeroo dheeraatti rakkatin abbaa just fidas abbaa fedhaa ta'u biyyaaf dubbataami naa biyyaaf dubbatu kootu mee na wali sifida ebaluun jedhi eka wonni inni ani balu caalaa akkamitti balu yaasaa miti ani mucaa daa'immoo nafidda nama sirratti anaaf feere jira umriin illee baranii Jawaarii keessan ni caala yoo akka inni matu taate umriin illee ani isaan gaafa ganna kana kudhan yoo xiqqaate ganna kudhan akka inni matu yoo taate ganna 8-9 isaan garaagarummaa hin qabna naaf Jawaar akka inni matu dhugaa taate ana ammoo umrii kee rabbi beeka warri keenya gaafa nu barreessee nuun kenne tilmaamaan nu himanii isatti ka warri keenya nu hime sanitti meebi waggaa takka dabaluuf hir'isuun ni mala waggaa 8-9 Jawaaraa garaagarummaa ni qabna hangafa isaati namni kamu abbaa fedhe haa ta'u amma garii jira akka gurbaan baanee sagatee nama kari akkam ebaluu waliin jedha jechuudha ilmi namaa tokkollee tokko hin caalu gurbaa abbaan fedhe keessaa manni musliimaa ni beeka jechuudha namni kun akkasii gudda jedhu guddinni namaa sodaa rabbii qofaan wanni namni wal caalu maaliin haqa dalagu wanni namni caalu haqa dalagu qofaan malee hangoo qabaachuuf qabeenya qabaachuuf hojjaa dheerachuuf wanni tokko ni jira maaliin nama guddaa hangafa kan kenni kabajaa kaaga siigatiiti ammoo xiqqaa raammata yookaan tola ottolta jechuudha. Kaganarraa fe'u yoo namni tokko fakkeenyaaf nama raayyaatti isa biyya dhaabbadhee yoo kokkoma dhadhee bum jedhu taate anki jibbu. Raayyaatti isa biyyaa bira dhaqee ka biyya fedhe haa ta'u nama biyyaaf gartee lubbuu kenne bira dhaqee yoo xawu jedhu taate daati sheem irra diqqaan siigadiin jiru jechuudha. Maaliif raayyaan ittisa biyyaa yookaan ammoo namtichi tokko biyyaaf. Qawwee fuudhe lubbuu kenne barreessuun. Wooma feete yoo ati dalagde wooma feete waan feete yoo feete Itoophiyaa tana fuudhi takkatti hin gartee samii sana kuchisiise.
waan inni kafale san tokkochi raayyaatti biyyaa tokkochi kafale inni tokkochi yoo adda achi baafte yoo ati Itoophiyaa tana fuutee dahaaba uffiftee waa mara goote seenaan keetiif kaasa walitti dhufu inni lubbuu kennu ati dandeettii kennite inni lubbuu kenne laal ati nyaataa dhugaa uffachaa bashannanaa namni si eegaa maqaa kee namni waamaati waa goote raayyaatti biyyaa walitti qabnee raayyaa ittisa biyyaa jenna malee kalafee itti cabe ka ijatti dhabe ka lubbuu itti dhabe ka dhiiga itti jisse ka itti dheebote ka nyaata namni nyaatu irraa kochoroo godduu deebi'ee walumaa galatti amma ka herrega siin kennu lubbuu kenne as keessatti fiti osoo akka kan kee jaartee ammatee ciisuu barbaadu yookaan jaarsa ammatee ciisuu barbaadu ilmaan argattee dhungachuu barbaadu firaasha gaarii mana gaarii makiinaa bareedaa si galee feemasii ta'uu osoo barbaadu baye kanaa irraa waan hafe eeka namni nu ol dorgomu waa jechuun hin dandeenye kana malee namoota achirraa gad hafe namni akka muummicha ministeeraa isa muummicha ministeeraati ummatatu filatee amma kabajaa qaba akkasanitti nama tokko fuudhee muummicha ministeeraatti wal qixxeessa hojjette akka gurbaan baanesitu sakate achira inni isa maaltu baasaa hojii isaati haga muummichi ministeeraa hangoo gubbaa san jiran sunniini yeroodhaaf fuudhee dirqama gartee biyya kanaa namnuun deema jennee kennee of dura kennee jira liidara kenna yookaan marii kenna namnu yala gartee onneen akka biyyatti ati didi abbaa feetee uummanni filatee ni jira santu caala ta'ee jira daatis inni amma biyyaan deemaa jira kabajaa qabaa waan biyyaattu harka jira dokumentii harka jira waan hunda harka waan jiruuf kabajaa goonee fi nama san gubbaa san yoona goona jechuudha gaafa balleesse buufnee mana murtii dhiyeessina garuu eenyullee olii miti muummichi ministeera abbichuu ta'u nu abbichuu jenneenii fi eenyullee heeraallee olii miti ummataallee olii miti maaltu ol godha gaafa deeme nama kana hujii isaati gaafa waggaa 5 filanii achi kaan waggaa 5 fixatee gubbaa sanii yoo bu'e gubbaa sanii gaafa bu'e amma adda baatte isaallee maal dalage seenaa isaa maaliin katabamu istaandardii kamitti sadarkaa kamitti yookaan vaaliyuu akkam qaba moo vaaliyuu ofirraa gabbuuse waan itti kennan dalage moo hin dalagne waan dalage itti kennanii olitti dalage moo achi gaditti namoonni akkasiin laalaman malee osoo achi jiru amma just namni akka isaa gartee dalagee seenaa fixee no dalaguu jiranuuf yoo osoo dalagu akkana biraa garagalee gara biraa laale namni akka Mustafaa kun maal godha qalamni isaallee irratti barreessaa kaameraan isaallee gara isaa garagala fuulli isaa jechuudha naa duraan Mustafaan ittiin argu gara isaa deebitee jechuudha maal irratti duuluu irratti jechuudha abbaa fedhe haa ta'u ummati yamaan ta'an kanaan alatti nama wayii ummata wayii ebaluu wayii just akkas godhe hadda eessa dhaqee godhe bar rabbiillee waan kalee dalagee namni dabarse siin katabuu beektaati yoo badii dalagde deebite waan dee ati yoo waan gaarii dalagaa dhuftee guyyaa takka badii hamtu takka dalagde daan wanni kee guutuun aaker yookaan ammoo maa'ii yaa rabbi aaker tolchi galgalni tolchanii ganamni fixeensa galgalni tolchi diini manaa bar dhiis islaamummaa maal kanaatti oromummaan ta'e maal jetti ganamni fixeensa galgala yaa rabbi nu tolchi jedhan that means yeroo ganamaa fiiddee waan fedhe goota irree qabdaa humna qabdaa cabsitee illee nyaattaa irreen illee jettee deemtaa waan hedduu garsiistaa jechuudha gaafa umriin kee achi deemoo martuun irree illee cabsitee nyaachuu illee maas baa hojii keeti yoo waan gaarii dalagatte just namni illee uf dura achisi oofa hojii teetu dura si baasaa deema waan dalagatte nyaata gabaabumatti yoo waan gaarii dalagatte ni nyaata jechuudha gaafa gartee dhufte illee baadhin namni besoo namni kun gaarii hinanneen kijibne waan jiru jitti kaa waan ummataallee ta'e even faa maatiin keetu jechuudha baalii yookaan ammoo sadarkaa sii kennaa deema jechuudha yoo ati jettee ummata baallama guutino yoo ati waan jettee hanqatte yoo kati homaan dalage afaan maanuu waggaa 2-3 guyyaa 3 sii kenna namni kamuu addunyaa irratti 3 days only yoo ati gartee jettee itoftee dhufte wariyoo namni kun jedheen dhufne namtichi ana beekaa akkasii karabaatu tolfatee maal jedhee dura as ba'ee inni hin jenne okay guyyaa 3 kennaafi jedhan hin jirtu sanii akka rabbitti illee akka namatti illee maaliif guyyaa tokko balleessee guyyaa tokko tolchaa guyyaa 3 kennaniif yoo guyyaa 2 tolche okay namni kun maan jiru guyyaa takka balleessee 2 tolche okay gargaarsa fedha amma ol qabda jechuudha puus goota ni gargaartanii utubda jechuudha yoo inni guyyaa 2 balleesse abbaa mee akkana gorti qoosii lama jigaa kanaaf jetti oromoo takka dhuufuun dhiirummaa lama dhuufuun gadhummaa jedhan jecha takka jettee si harkaa buutee lammata illee watitti deebite nana ammallee mammaakanii maal jedhan dhiirti jedhan ilmi namaa boolla takkatti jawween takkaa qaajjibbuudhaan yeroo laman cinii namuu jedhan
amma illee maal jette Oromoon lamaan sobamuu jedhan angowwaa miti siin jette Oromoon dhaqi gabbaa feete bira warri siyaasaa ammoo maal jedha yeroo sadi waasii kenna chaansii sadi keessaa lama yoo ati yeroo cufaa witrii maaliif takkatti wanni moggaarra deemtuu fi caalmaya nama dhibbaa yeroo inni harka baasee 51 ta'e 51 injifata waan tokkoof nama sadi wal bira fiddee namoota sadiin kan eenyutu irra gaarii namoota si dura taa'u kan hin yeroo kamiidha harka irra caala namoota sadiin kana keessaa fidee tokko keessaa baaftee lamaa wal dorgomsiiftaa jechuudha. Harka qara ka dhufeeftu lamaan kana keessaa illee dabra. Nam sadi fiddee keessaa tokko filuu barbaadde jechuudha. Sadi maaliif goota? Lamaan goota sadi goota. Maaliif tokko yeroo duraa keessaa baya chaansii duratti. Kalammata waliin gadafti dhiirti lamaan nama jabaa baasuu deemtaa jechuudha. Lamaan tun dandeettii hubannoota qabdu namni beekuun dhaya. Kanaaf namoota yeroo biyyaa filan yeroo waan tokko irratti deeggaran dandeettii isaa duubaa fidaadhaan maaliif filte? Nama kana maaliif harka baafteef? Namni sadi irraa dubbachuu qaban san nam tokkochi irraa namni sadi. An harka yoo ibaluu baase fakkeenyaaf Abdalla jedhee Abdalla yoo harka baase Abdalla maaliif filte? Nama biraas sadi na wajjin gaafatan. Ana waliin nam sadi. Nuun sadiin kun waan namni sun dalage sababa fileef gaya quubsa biyyaaf akkana dalage akkana godhee kanaaf filee ammallee kana caalaa nu dalage jedhee abdadhaa jedhee lafa kaawwata. Qabxiili nama amansiiftu. Warri kuuwwan illee akkasii fiduu qaban sadiin kun. Ulaagaan guddoo isin jechuu barbaade. Maaliif kan isin dhaqa? Wanni irra dubbachuu jiru Jawaar Mahaammadi. Jawaar Mahaammadi eenyu Shejeelaanii eenyu beeka gaafa olumaayii ta'e na hidhanii Ustaaz Ahmaddiin Jabalfaa Abuu Keefaa gaafa hidhan sanii isaanii umraa deemanii nageellee Booranaatti qaraasan isaan ni beekaa. Nageellee Booranaatti qaraasan naannoo san turre nu. Duuba aqiidaa irratti wal morman Oromoo Islaamaa kanaan. Shejeelaanii gartee namoonni isin morman kan akkamitti dandeettanii akkami uummanni kun maal jedhanii gaafatanii jennaani deebisanii daliilli nama waan beekne daliilli nama waa harkaan qabne dullaa jedhan si arrabsa yookaan sidhaanan garii sirra ijaaranii. Dura waan hin beekne ni beeknaa jedhan waan hin beekne waan godhuu hin dandeenye ni goona ni beeknaniin yoo ati ammoo ragaa evidence ragaa fidadhu yookaan daliila fidadhu jettee ati lafa kaayee jettee hin qabu harka maal siin jedha deem dhamaa maal beektat jazba achiin duuba ulee daliilli nama waan beekne dullaadhaa jedhan jechuudha. Jawaar Mahaammad ammas dhufe. Oofee arraba ganama tagaafa muummichi ministeeraa filama jedhan san jecha ilmoo namaatiin namni hin jenne jechaa ture taan fidama. Maal jedhe kophee baluu arraabaa jedhe muummicha ministeeraatiin jedha bara. Kan arraabiin dhiise osoo arraabee jagnummaa mee arraabii kootatu sunuu bar dandeettii addaati bar. Diina kan keessobdee akkasitti kophee arraabuu mijate. Narra deemii jetteen irra aante garafee baree akkasillee ta'e bakkas ta'e bakkasuu godhee dhufe sun inumaa jagnummaa bar. Sun dalagga addaati sun bar yonnaa siyaasaa keessatti saba keetiif wanna feete taatee ati uma feete. Bakka siyaa odamte jawaa dhageenyu afaan hundattuu si waliin haasa'uu dandeenya warra siyaasaati. Sanii miti wama fedhe godhee uummata ofiitiif lubbuu kennaaf namni bar lubbuu kophee arraabuun xiqqoo sabaaf. Maalirraa gadiiti? Usumsanuu ta'e. Naasir Kadir afaanatti katabde san hin beeku. Yee ሰውዬ ሁልጊዜን ወረት ማር ሮኬሳ ይማርታም ይሄ ሰውዬ ሁልጊዜ ብቻውን ቁጭ ብሎ እኝ ይላል ሲያሳዝን። ኦኬ ምስኪን አያሳዝን የኔ ቆንጆ የኔ ምስኪን የኔ ቢተማ ለምን መጣ አንተ እዚህ? አንተ ላይ መጣ እዚህ ናስር ከዲር ላይ መጣ አንተ እዚህ ምን ልትሰራ መጣ አንተ? በላው ከከና ከነ ሆኖ መቃን ሰማሪ ናስር ከዲር ከን አፋን ኦርናቲ ዲፈም ብቻዬን ነው እንዳንተ አይነቱን ያስተካከልኩት። ኤተካከ ኬቲ ሁሪያ ከኬቲ ከን አደኪያ ከዲልቻ ነባ akka gurbaan baane saqaxee akka keetii kana addakii qajeelcha dabba niin jedhee adduma kii adduma deemnee as geenne qalallee maaliif namni waliin deeman ni dhabame lammiitii hin jiru
namni waliin deemtee ati waliin waa daladduun duusi gurgurata karaa irratti.